Hello hordoftoota Multi Skill Media, nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkuma beekame egaa dhimmoota qaamolee konkolaataatiin wal qabatan akkasuma leenjii konkolaachisummaatiin wal qabatan keessatti wantoota garaagaraa waliin barataa turuun keenya ni yaadatama. Kanuma wal qabsiisuudhaan har'a immoo qaamolee konkolaataa keessaa braking systemii yookiin immoo fireenii konkolaataa kan jedhamu haala inni itti hojjetuu fi akkaataa fayyadama isaa toora tooraan kan wal wajjiniin barataa deemnu ta'a. Akkasiin hordoftan abdii guddaan qaba. Viidiyoon kun immoo namoota hedduu biraa ga'uudhaan barumsa akka inni dabarsu subscribe share gochuudhaan akka biraan geessan abdiin qaba. Na hordofaa. Unit 1 irraa kaana jechuudha brake systemii kana keessatti fundamentals of brake system kan jedhu kanarraati kan nuti kaanu. Brake system jalatti gaa wantoonni basic ta'an ka'umsa brake systemiitiif jalatti kanneen qoodaman tokko lama inni eegalla. Isaan kana keessaa kanneen akka principles of hydraulics and pneumatics kan jedhaman jiru chapter 1 kana jalatti. What is the basic principles of hydraulics and pneumatic system or pneumatic fi hydraulicin brake systemii keessatti ga'ee akkamii qaba kan jedhu chapter amma keessatti ilaalu kana jalatti kan inni qoodamu. Dabalataan garuu dhawataadhaan leenjii keenya yeroo itti aanu keessatti kanneen akka concept of friction, factor affecting braking force, braking line friction materials, akkasuma purpose of brake system, types of brake system, components of brake system, brake retarder, anti-lock brake system fi kanneen akka special service tools under brake system jalatti kanneen tuulota gargaaramnu viidiyoo tokko tokkoon jechuudha kan nuti ilaallu. Tokko tokkoon yoo dhumu baatellee viidiyoo lama sadiitti qooduudhaan dhawataan kanneen kana waliin barataa deemna jechuudha. Egaan har'a kan nuti waliin ilaallu principles of hydraulics and pneumatics kan jedhu kana waliin ilaallaa jechuudha. Principles of hydraulic system and pneumatic kanneen jedhaman brake systemii keessatti ga'ee akkamii qabu kan jedhu understand gochuu qabna jechuudha. The brake system it can be used hydraulic or pneumatic system. Kanneen keessaa tokko gargaarama jechuudha. Brake systemii yookiin immoo freeniin keenya yookiin hydraulic systemii fayyadama yookiin immoo pneumatic systemii fayyadama jechuudha. Okay? What is hydraulic system? Hydraulic system yeroo jennu maal jechuudha? Pneumatic systemii maali kan jedhu kophaa isaanii ilaallaa jechuudha. Azalatti hydraulic system yeroo jennu the principle of hydraulic system kun eessaa dhufe isinitti fakkaata? It come from the principles of Pascal law jechuudha. Pascal law irraa dhufe. Haa ta'u iyyuu malee maal fayyadama? It used liquid gargaaramuudhaan power produce godha jechuudha. Liquid yookiin immoo dhangala'aa kanneen akka zayitii fayyadamuudhaan power generate godha jechuudha. Okay? Kanaaf use the confined liquid to transmit power, multiply force or produce motion. Digitanii zayita yookiin immoo fluidii walitti qabame gargaaramuudhaan maal godha? Power transmit godha, force multiply godha jechuudha. Yookiin immoo humni akka baay'atu, hojiin dalagaan akka uumamu godha jechuudha. Sanarratti hundaa'uun braking systemii keessatti immoo gaafa ilaallu maaltu generate ta'a? Speed yookiin immoo motioniitu akka inni generate ta'u godha jechuudha. Okay? So basing kun eessaa dhufe isinitti fakkaata? The principles of Pascal law. Pascal law egaan kutaa gadaanaa keessatti barattaniittu. Principle hydraulic system kana keessatti gaa maal fayyadama? Hydraulic systemiin liquid gargaarama jechuudha. By using liquid or oil it generate power. Poweriin akka uumamu kan inni godhu yookiin immoo dalagaan tokko kan inni dalagamu kan inni godhu powerii generate ta'uun jechuudha. Poweriin sun maalitti fayyadama? Dhangala'aa yookiin immoo fluidii sana gargaarameeti jechuudha. Use confined liquid to transmit power, multiply force, produce motion. Kanneen kana sadan jechuudha. Braking system keessatti
dhangala'aawwan konteenerii ta'e tokko keessatti yookiin immoo flow mataa isaa danda'e tokko keessatti walitti qabamee dhangala'aa sana irratti hundaa'uudhaan paawuriin maal ta'a generate ta'a. Akkasuma immoo forsiin multiply ta'a yookiin immoo humna xiqqaa gargaaramuudhaan humna guddaa yookiin immoo humna dabalii ta'e oomishuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo moshiniin yookiin immoo deemsi ni uumamaa jechuudha. So principaliin Pascal law maal jedha dhangala'aa kana keessatti hundaa'uudhaan dhangala'aa kana irratti hundaa'uudhaan pireeshariin yookiin immoo loodiin tokko dhangala'aa bakka tokko irratti gaaf apply ta'u kan karaa biraa bahu sana faana pireeshariin wal qixaadha. For example, fakkeenyaaf maal fudhannaa pointii kana fudhannee pointii kana irratti force waaniin apply ta'eera. Fakkeenyaaf kun konteenerii jedhaati fudhadha. Konteenerii kana keessa maaltu jira? Liquidiitu jira. Asittis immoo pointiin biraa jira jechuudha. Okay, pointii kana irratti gaafa nuti force apply goonu areaan kana irratti force apply goona. Area kana irratti poweriin generate ta'u yookiin immoo uumamu. Bakka kana irratti immoo liquidiin sun as keessa yaa'uudhaan asii olii kalratti kanaan ol ba'a. Asittis maaltu jira? Force lammaffaa fi area lammaffaan ni jiraatu jechuudha. Area kana irratti bakka kana irratti pressure produce ta'u wal qixaadha jedha jechuudha. At this point pressure and the next point pressure is equal according to the Pascal law. Okay, Pascal law nega wantoota liquidii walitti qabaman kana keessatti karaa tokko loodii apply gaafa goon kallattii biraatiin gaafa ba'us pressurein isaanii akka wal qixa ta'etti haasaa jechuudha. Okay, kanuma irratti hundaa'uun fakkeenyaaf at this point we have F1 and area 1 load 1 yookiin immoo force 1 fi area 1 qabna. Bakka kanatti immoo force 2 fi area 2 qabna jechuudha. We have F2 and area 2. So according to our knowledge, pressure is equal to force over area. Okay, for pressure is equal to force over area as elementary knowledge. Akka barnoota elementary nuti qabnutti pressure is equal to force exerted on specified area. Force san area sanaaf yoo hirre pressure argannaa jechuudha. Isa irratti hundaa'uudhaan pressure bakka kana jiru calculate gaafa goonu maal ta'a? F1 over area 1 ta'a jechuudha. Okay, F1 over area 1. So P1 is equal to force 1 over area 1 dha jechuudha. Akkasuma pointii kanarra kan jirus P2 keenya bakka kana jiru P2 is equal to F2 over area 2 ta'a jechuudha. Okay, area 2. So P2 is equal to F2 over area 2. According to the Pascal law, the pressure at this point and the next point is equal. So P1 is equal to P2 dha jechuudha. Okay, kana irratti hundaa'uudhaan P1 bakka P1 kana formulaa kana yoo buufne F1 over area 1 ta'a jechuudha. Okay, kana finnee gaafa buun F1 over area 1 is equal to F2 over area 2. Gaafa cross calculate goonu F1 A2 is equal to F2 A2 ta'a jechuudha. Force 1 times area 2 is equal to force at point 2 times area at point 2 ta'a jechuudha. Kanaaf pressurein bakka lamaan jiru kuni wal qixa ta'a jechuudha. Okay, wal qixa ta'a jechuudha. Kanuma irratti hundaa'uudhaan volumein isaanii calculate gaafa goon volume is equal to distance times area. Okay,
distance times area dha. Volume area kanarra jiru area kana baay'isu distance kana ta'a jechuudha. Okay, distance 1 asittis distance 2. Okay, so volume is equal to A1 times D1. Area 1 times D1 dha. Area 2 times D2 ta'a jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan distance yookiin immoo movement partiin sun deemellee calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanarraa D1 keenya calculate gochuu dandeenya, D2 keenyas calculate gochuu dandeenya jechuudha. Based on this, if you see at this picture, this is hydraulic jack system. Okay, hydraulic jack nama fakkeenyaaf konkolaataa tokko gaafa ol kaasuudhaaf yaallu maal gargaarama isinitti fakkaata? Hydraulic system dha jechuudha. Hydraulic jack isinitti konkolaataa keessan ol kaaftan suni dhangala'aa yookiin fluid of keessaa qabdi jechuudha. Gaafa isin loadii apply itti gootan loadiin sun gadi siqaa gaafa deemu kallattii kanaan distance 1 gadi deema. Asiin immoo liquidiin kun pistanii kana asii ol dhiibuudhaan konkolaataan keenya akka ol ka'u godha jechuudha. Haaluma kanaan jechuudha. Brake systemiin keenyas kan hojjetu dhangala'aa kana yookiin immoo fluid systemii kana fluid kana fayyadamuudhaan konkolaataan keenya akka inni sochii dhaabu taasisaa jechuudha. Egaan dhufnee gara actually pedaalii keenya gaafa laallu nuti pedaalii keenya bakka miila keenyaan irra ejjennu pedaalidha kuni. Asirratti immoo silindarii arganna. Master silindarii kana keessa maaltu jira? Dhangala'aan ni jira. Dhangala'aan kun pedaalii keenyaan yookiin immoo pistaniin silindarii kana keessa jirtu dhangala'aa kana dhiibuudhaan kallattiiwwan bireekii arfanirra kan ga'u goote jechuudha. Bireekii gara fuulduraa lamaanirraa fi bireekiiwwan gara duubaa jiranirraa lamaanirra dhangala'aan kun akka ga'u ta'a jechuudha. Okay, gaafa bakka kana ga'u wheel cylinderiin jira. Wheel cylinderiin kun bakkawwan jiran kanarratti dhaqee pedaalii keenya paadii keenya tuquudhaan yookiin dhiibuudhaan akka inni haabii keenya qabee dhaabu taasisaa jechuudha. Egaan principle kana detailii gaafa ilaallu yookiin immoo akkamitti Pascal law kun akkana hojjeta jennee gaafa ilaallu, for example F1 in keenya yookiin immoo at this point we have F1 bakki nuti miila keenyaan irra ejjennu kun F1 dha. As keessa maaltu jira? Liquidiin keenya yookiin master cylinder kana keessa liquidiin kun ni jirti jechuudha. Liquidii sana pistanii kanaan gaafa nuti dhiibnu dhufeetu wheel cylinder kanaan akka paadiin keenya dhaqee haabii keenya kana qabu godha jechuudha. Kalippari kanarra paadiin keenya jira. Paadiin sun dhufee haabii keenya kan qabu taasisaa jechuudha. Egaa kuni adeemsa sana kan inni argisiisu. For example eziga minaalle P1 is equal to F2 over A2 dha jechuudha. Inni kun bakka itti master cylinderii keenya keessatti bakka nuti itti pressure 1 argannudha jechuudha. Pressure 1 ammaaf kun fluidiin brake systemii yookiin immoo brake systemiidhaaf fluidiin isin itti naqxan containerii kana keessattidha kan isheen kuufamtu. Achirraa jechuudha gara master cylinderii kanarratti gadi bu'uudhaan pipe kana keessa dhaqxee fireenii keenya kan isheen qabdu jechuudha. Kun egaa maal argisiisa? Bakka kanatti yoo ilaaltan osoo nuti irra ejjetiinidha. Yeroo nuti irra ejjechuu jalqabnu miilli keenya geessee liquidii kana pressure uumuudhaan akka inni as keessa yaa'ee dhaqee fireenii keenya bira ga'u godha jechuudha. Yeroo sana fireeniin keenya dhaqee haabiiwwan jiran akka isaan dhaabbatan godha jechuudha. Okay, kun immoo area lamaffaa kana jechuudha kan inni calculate godhu. Bakka kanatti area lamaffaan ni jira. Sana calculate godhee P1 fi P2 keenya akka wal qixa ta'ee nutti argisiisa jechuudha. Walumaa galatti gaa Pascal law pressure at 2 point dha jechuudha kan inni define godhu. Humna xiqqaa nuti miila keenyaan irra ejjennee gadi dhiibnu sun humna guddaa yookiin immoo loadii keenya multiply gochuudhaan konkolaataa hammana ga'u sana akka inni dhaabu kan godhu
fluidii sana yookiin immoo zayitii nuti hydraulic systemiidhaan gargaaramu sanadha jechuudha. Egaan principally kana kan inni gargaaramu hydraulic systemiin kun egaa bakka hedduu keessa jira. Steering system keessa jira, braking system keessa jira. Akkasumas suspensionii illee ni fayyadamna jechuudha. Egaan pneumatic system yoo ilaalle immoo maaltu kanarraa adda godha? Inni yoo ilaalle pneumatic systemiin powered produced by moving compressed air dha jechuudha. Kun immoo maal fayyadama? Qilleensa compressed ta'ee vacuum keessatti walitti qabame jechuudha kan inni gargaaramu. Hydraulic systemiin maal gargaarama? Liquid yookiin zayitiidha kan inni gargaaramu. Pneumatic systemiin immoo air gargaarama jechuudha. Akkasuma qaamoleen isaan achi keessatti gargaaraman darbanii gargari waan ta'eef detailii tokkoon brake system yookiin immoo part of brake system keessa gaafa geenye tokkoon isaanii ni ilaalla jechuudha. Kanaaf in this brake system compressed air is used to apply the brake. Brake keenya irratti apply ta'ee qabuudhaaf maaltu nu fayyada? Compressed air dha jechuudha. Compressed air. So the brake force produced by hydraulic brake is not sufficient to stop the heavy vehicle. Konkolaatota gurguddoo yookiin immoo humna qaban keessatti hydraulic systemiin brake sana qabuudhaa fi humna ga'aa hin qabaatu. Maaliif? Saffisni hydraulic systemii xiqqaadha jechuudha. Pneumatic systemiin yookiin immoo qilleensi flow godhee dhaqee konkolaataa sana brake system isaa qabuudhaaf saffisa guddaa qaba jechuudha. Saffisa guddaa qaba. Braking distance keenya illee nu gabaabsitti hafni akka nuti qabu godha jechuudha. Airiin hydraulic yookiin immoo zayitiin fixnatiin isaa xiqqaadha jechuudha. Kanaaf konkolaataa xixiqqaa irratti zayitii yookiin immoo hydraulic system kana fayyadamna malee konkolaataawwan gurguddaa irratti yookiin heavy duty vehicle warreen jedhaman irratti qilleensa yookiin compressed air gargaaramna jechuudha. Adeemsi inni apply ta'u wal fakkaataadha. Componentiin isaanii garuu darbee gargarii jechuudha. Therefore, pneumatic brake system is used for heavy vehicle. Konkolaattota ulfaatoo irratti qilleensa gargaaramna jechuudha. The 5 basic components of pneumatic or air brake systemiin compressor fakkeenyaaf kanneen akka compressorii, storage tankerii, qilleensa kan store reservoirii, brake valve, brake chamberii, brake drum isaan kun kanneen nuti konkolaataa pneumatikii gargaaramu irratti kan nuti arginudha jechuudha. Okay. Akkasuma hydraulic system irratti immoo kanneen akka brake paddii, brake line, master cylinderii isaan kun ni jiru. Detailii gaafa bira geenye immoo tokkoon isaanii hydraulic system keessatti kanneen argaman, pneumatic system keessatti illee kanneen argaman waliin kan ilaalu ta'a jechuudha. Pneumatic system keessatti amma fakkeenyaaf sistema isaanii yoo ilaalle kuni pedaalii bakka nuti miila keenyaan irra ejjennudha. Bakka kana yoo ilaaltan immoo reservoiriin jira, qilleensa keenya compressed kan ta'e, qilleensa compressed ta'e kan as keessatti qabatee taa'udha jechuudha. Gaafa nuti asiin irra ejjennu asii valviin maal ta'a? Hin banama. Valviin sun banamuudhaan qilleensi kun as keessa flow godhee gara breekii duubaa fi breekii fuulduraatti akka inni gara lachuutti flow godhaa jechuudha. Flow gaafa godhee booddee pipe kana keessa dhufee flow erga godhee booddee maal godhaa? Front breekii keenyas brake shoe keenya kan duubaafis kan duuraa akka inni expand ta'ee haabii keenya dhiibee qabu godhaa jechuudha. Okay, principaliin isaa akkasidha jechuudha. Kanaaf firoota koo pedaaliin nuti gargaaramnu yookiin hydraulic systemidha yookiin pneumatic system gargaaramna jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee qilleensi keenya gaafa hir'atu yookiin immoo compress ta'uunsa gaafa hir'atu brake systemiin keenya qabuu dhiisuu ni dadhaba. Akkasuma hydraulic system keessatti zayitiin keenya gaafa dhumu yookiin immoo gaafa xuraa'ullee qabuuf nu rakkisa. Kanaaf yeroo yerootti sarvisii kan nuti goonu zayitii keenya yeroo yeroodhaan jijjiiruu, akkasuma qilleensa keenya qulqullina isaa akka inni qabaatu yeroo yerootti cheekgosuun sarvisii galchuudhaan nageenya konkolaataa keenyaa tiksuun barbaachisaadha jechuudha. Kana fakkaata leenjiin keenya har'aa
kan itti aanuun amma wal arginutti nagaan turaan jedha. Viidiyoo kana subscribe share gochuudhaan namoota hedduu biraan akka geessan abdii guddaan qaba. Galatooma.